Welcome to Grade 10 Geography, Unit 1 Part 2. Baga nagaan kara barnoota Geography kutaa kurnaffaa boqonnaa takkaffaa paartii lammaffaa nagaan dhuftan. So barnoota keenyatti seenuun duratti subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa, akkasumas barattoota bakka garaagaraa jiraniif akka qaqqabuuf share godhuu qabdan miidiyaa keessan irratti Facebook, WhatsApp, Twitter fi kan kana fakkaatan tokko dabalatee jechuudha. Sooshaal miidiyaa qabdan irratti share gootanii akka barnoonni kun barattoota hunda bira nu qaqqabu taasiftan jechuudha. So asuma qalleessanii teenyaa waliif seennaa akka dhumatti akka nu hordoftan kabajaan isin irraa itti hafuun. So the major landforms like that of mountain, so there are a typical landforms that change the surface. So such typical landforms are like that of mountain, plateaus, so kana gaa'e waa'ee humnoota yookaan immoo humnoota dira lafaa jijjiiran kana hojii ilaallachuudha. Jijjiiran booda wanni kam gartee gaarreen dheeraadhaa, pilaatos, tulluuwwan xixiqqoo fi kan akka fakkaatu lafa dirree kana hunda jechuudha. Kan ammas ta'uu isaati gaa maaliif taateewwan soogaa kan akka pilaatoo, inni akka pileens lafa diriiraa jechuudha. Kana jechuudha major landforms jechuudha. Gaarreen dheeraa, tulluuwwan xixiqqoo jechuudha. Pilaatos jennaan jechuudha, tulluu xixiqqoo akkasumas pileens lafa diriiraa, lafa dakee jechuudha. Kana kan major landforms kan argamu jechuudha uumamee. So these are widely distributed on the earth's surface. Bal'inaan faffaca'ee argama jechuudha dirri lafaa kanarra jechuudha. Kan akka gaaraa, kan akka pilaatoo yookaan tulluuwwan xixiqqoodhaa, kan akka pileens yookaan immoo lafa diriiraa dirri lafaa kanarra faffaca'anii distributee jiraa jechuudha. So the surface of the earth is covered by land. Akkuma beekamu dirri lafaa kan inni haguugamuun lafa jechuudha. Akkasumas lafaa fi bishaan jechuudha. Dacheen dirri lafaa tun kan inni haguugamtee argamtu lafaa fi laandii lafaa fi dirra bishaaniiti jechuudha. So the landforms make up continents. So foormi lafaa jechuudha. Kontinentii jechuudha. Dirri lafaa yookaan immoo uumamiinsi lafaa kun maal fa'a tolcha? Kontinentii ardiilee jechuudha. Akkasumas qaama bishaanii water forms oceans. Gartee dirri lafaa landformiin tuni wanni isin tolchitu kontinentii yookaan immoo ardiileedha jechuudha. Ardiilee bakka torbatti amma qoonnee irra jiraantu jechuudha. Akkasumas immoo dirri bishaanii kan inni tolchu garboota guddaa tolchaa jechuudha. So continents are the largest land mass in the world. So ardiileen jechuudha. Ardiileen irra guddaa dirra lafaa akka addunyaati jechuudha. Irra guddaa dirra lafaa kan akka addunyaatti jiru kana jechuudha. So
The earth is divided into 7 continents. Akkuma beekamu egaa dacheen ta'e irra jiran tuni kontinentii yookaan immoo ardiilee torbatti qoodamte jechuudha. From largest to the smallest. Guddoorraa ardii guddoorraa karaa ardii xiqqootti qoodamtee argamti jechuudha. Fakkeenyaaf Eeshiyaan ardii guddoodha. Akkasumas Afrikaan itti aanti. Akkasumas Noord Ameerikaan itti aanti. Akkasumas Saawus Ameerikaan itti aanti. Akkasumas Antaarktikaan itti aanti. Akkasumas Yuuroop itti aanti jechuudha. Ardiin Awurooppaati. Akkasumas Ooshaaniyaa yookaan immoo Awustiraaliyaan itti aanti jechuudha. So xiqqaarraa kara guddatti yeroo tartiibessinu kana fakkaata jechuudha. Tartiibni ardiilee nuti irra jiraannu tun jechuudha. So egaa kana fakkaatti ardiileen fakkiidhaanii. So egaa inni kun jechuudha. Fakkeenyaaf egaa Eeshiyaan tun tokkoffaadhaa guddinaani akkasumas Afrikaan itti aantee jechuudha. Akkasumas Ameerikaa kaabaa, Ameerikaa kibbaa, Antaarktikaa, Yuuroop akkasumas Ooshaaniyaadha jechuudha. So haala fakkaattii tartiibanii kan nuti itti moggaafne jechuudha. So okay, let us start with kunga maappii akka addunyaa jiru jechuudha. Okay, oceans. Mee garboota kana ilaallu jechuudha. Garboota kana ilaalla. So oceans are large areas of salt water between the continents. Garbi egaa kun beekamu lafa baay'ee bal'aa fudhachuudhaan qaama lafaa kan soogidda badhaadhee yookaan soogidda baay'inaan qabu kan ardiilee fi ardiilee gidduutti argamudha jechuudha. Qaama bishaanii kan teessoon qabiyyee isaa soogidda baay'ee qabu ta'ee kan dirra lafaa baay'ee dheeraa fudhatee ardiilee fi ardiilee adda baasee qaamni bishaanii argamu oceans yookaan immoo garba jedhama jechuudha. So although all the oceans are connected, osoo oceans yookaan garboonni hundi kan walitti wal qabatan taate making them one big ocean. Silaa garba guddaa wayii tokkotu uumamaa jechuudha. They are divided into 5 smaller oceans that are separated by their location and the way the water in them moves. Bakka guddaa gadi galaana xiqqaa 5tti hiramuudhaan kan addaan ba'an ta'uu isaatii fi akkasumas bakka argama isaanii irratti hundaa'ee karaalee bishaan ittiin bakka gamaa gamana sochootu uumamaa jechuudha. So these oceans are the Arctic Ocean. Arctic Ocean jechuudha. And also the Atlantic Ocean, then the Indian Ocean, and Pacific Ocean, and Southern Ocean. Kanaa jechuudha. Galaanonni shanan addunyaa kana marsanii argaman kana jechuudha. Arctic Ocean akkasumas Atlantic Ocean akkasumas Indian Ocean akkasumas maali Pacific Ocean fi
Southern Ocean dha jechuudha. Galaanota gurguddaa shanan addunyaa kana guutuu marsee adda baasee argamudha jechuudha. So the oceans together cover a huge area of the earth. Oceanonni kun walitti dhufuudhaan dirra lafaa baay'ee bal'aa taate yookaan baay'ee hedduu gartee guddoo taate kan uume ta'uu isaatii dirra lafaati. So they cover 71% of the earth. So dirra lafaa hammamtaa dirra lafaa irraa ardii lafaa kanarraa jechuudha. Kan qaamni bishaanii uwwisee argamu parsantii 70 takka jechuudha. 71% 70 takka dirra lafaa qaama bishaaniitiin yoo ukkaamtu parsantiin hafe immoo kan dacheedha yookaan immoo lafa tanaan haguugamtee argamtudha jechuudha. So the Pacific Ocean is both the largest and the deepest ocean. Garbi Atlaantikiidha. Paasifikii jechuudha. Baay'ee guddaa ta'uu isaatii fi akkasumas baay'ee gadi fagoo ta'uu isaatii jechuudha. Deepest baay'ee gadi fagoo ta'uu isaatii jechuudha. Which covers 1/3 of the earth surface. Kan inni haguugee argamu takka sadaffaa dirra lafaati jechuudha. Takka sadaffaa dirra lafaa haguugee argamaa jechuudha. Pacific Ocean. So oceans are important factors for creating or forming coastal land features such as Iceland, Peninsula and Isthmuses. So galaanonni kun faaktarsota garaagaraatiin wantoota garaagaraatiin kan inni dirra lafaa irratti uumachuudha. Fiicharii garaagaraatiin kan akka Icelandii jechuudha. Icelandii karaa faaktarsota galaanota yookaan immoo garboota kanaan uumuusaa. Peninsulaanis faaktarsota yookaan immoo taateewwan kanaaf uumuusaa Isthmuses kunis garee gartee faaktarsota laandifoormii galaanaan yookaan garbaan uumte jechuudha. An Iceland is a piece of ground that is completely surrounded by water. Iceland jechuun qaama lafaa kan gamaa gamanaan karaa hundaanuu dirra bishaaniitiin yookaan qaama bishaaniitiin kan marfamte jechuudha jennee jechuudha. Kan marfamtedha jechuudha Iceland jechuun. Iceland can be big or small. Iceland jechuun yookaan guddoo yookaan immoo xiqqoo ta'uu dandeessa jechuudha. In any part of the world addunyaa kana guutuu gubbatti Icelandiin xiqqoonis jiraachuu ni jirti guddoonis ni jirti jechuudha. So the largest island in the world is Greenland. Irra guddoon Icelandii lafa karaa hundaanuu bishaan marfamtee jechuudha. Iceland jechuun akka addunyaatti guddoon jirtu maali? Greenlandidha jechuudha. Greenlandidha. Australia is bigger than Greenland but it is largest island in the world. Laal asirratti Australia is bigger than Greenland but it is considered as continent. Look, Australiyaan Greenland irra guddoodha. Kanaafuu akka arditti yaamamti malee akka Icelanditti yaamamtu. Instead of akka Iceland yookaan akka Icelanditti yaamamuu caalaa akka kontinentii tokko ardii takkatti yaamamte jechuudha. Austraaliyaan Greenland kana ni caalti waan ta'eef jechuudha. Irra guddoodha garuu Iceland osoo hin taane Austraaliyaan kontinentii yookaan immoo ardiidha jechuudha. Greenlandiin immoo Icelandidha jechuudha ardii miti. So haala kanaan kan ta'u jiru ta'uu isaati. Okay. Okay, activity kana dalagara. 2 more coastal land for features that involve a little land and a lot of water are peninsula and isthmus. Gartee coastal land form featuring jechuudha. Coastal land form featuring lamaa jechuudha kan
dirra lafaa kana jijjiiran kan waan bishaan garaagaraatiin ta'a. Lafa xiqqoo fi bishaan gidduu qabaachuudhaan beekamu jechuudha. Peniinsulaa jedhamu jechuudha. Paartii lafaa koostaan laandii fiijeriin jechuudha. Koostaan laandii fiijeriin bishaan baay'ee lafa xiqqoo qabaachuudhaa fi akkasumas bishaan baay'inaan keessatti argamu yookaan bishaan baay'inaan dirra lafa seenii keessatti yeroo argamu lafti sun maal jedhamti? Peniinsulaa jedhamti jechuudha. Akkasumas ismatas jedhamti jechuudha. So a peninsula is a peninsula is a piece of land that has water on three peninsulas on three sides, but it is connected to on the fourth side of the mainland. So peninsulaan gosa lafa xiqqoo tan qaama bishaaniitiin marfamuu irraa kan ka'e kallattii sadeenuu jechuudha. Kan bishaan wal ta'uu isaatii wal ka'e tuquutii immoo foorsaati yookaan immoo kallattii afuraffaratti immoo lafaan kan walitti dhufte lafa kan qabdu ta'uu isheetii yookaan lafaan kan wal quunnamte wal gooti ta'uu isheetii jechuudha. Peninsulaa jedhamtu jechuudha. The two well-known peninsula are Italy and Florida. Peninsulaan baay'ee beekamuun akka addunyaatti jiru Itaalii fi Floridaa jechuudha. So an isthmus is a narrow strip of land with water on both sides connecting two large pieces of land. Isthmus jechuun lafa baay'ee dhiphoo taate tan bishaan kallattii yookaan saayidii hundaan wal tuqutee akkasumas lafa lama gurguddoo tan dirra lafaa yookaan dirra dacheetiin ta'uu isaati jechuudha. So a well-known example is the Isthmus of Panama and connect with North America to South America. Ana fakkeenyi guddaan Isthmus of Panama kan North America connect godhu yookaan immoo North America wal tuqu haga South America jechuudha. Kan diriiree argamu jechuudha. Isthmus kun so lafa akkanaati. Okay, the major landforms of the world create unique areas where people around the world want to know, explore, and visit. So, major landforms jechuudha. Akka addunyaatti caasaalee kana unique area ta'e naannoo adda taate kan akka addunyaatti taate efa uumamte booda namoonni addunyaa guutuu akka beekuu fi akka explorer godhee yookaan immoo akka sirriitti adda baasee beekuu fi akka daawwatu kanneen taasisan jechuudha. Fiicharoota garaagaraa kan uumaman kun jechuudha. Landforms jechuudha. So these landforms generally divide continent and countries into different physiographic divisions. Landforms kun uumamni lafaa kun jechuudha. Garaagaraa kan uumamni lafaa kun kontineetii yookaan immoo addunyaa ta'e bakka garaagaraatti hiruudhaan kanneen akka kaawuntirii biyyoota garaagaraa fiiziyoogiraafii diviizhinii garaagaraa qaban jechuudha. Kanaaf itti kan qoodamti ta'uu isaa jechuudha. Gosa kontineetii yookaan gosa biyyaa kan fiiziyoogiraafii diviizhinii yookaan immoo haala fiizikaalaa fi kan gartee qilleensaa jechuudha. Garaagaraa kan qabdu lafti gartee biyyoonni garaagaraa kun kanatti hiramuu isaati jechuudha. Landformsiin akka addunyaatti create unique feature uumuu kan irraa ka'e jechuudha. So let us find out important physiogeographic region formed by these landforms in the world. Akka addunyaatti uumamni lafaa kanaan
fiiziyoogiraafii riijinii garaagaraa kan uumamte kan laalu ta'a jechuudha. Tokkoffaa. Okay, the first one is mountain. So, mountains are the largest elevated and most recognizable landforms on the Earth's surface. So, gaarreen jechuun lafa baay'ee ol dheeraa ta'ee fi largest elevated akkasumas kan halaala baay'ee beekamuu danda'u jechuudha. Halaala beekamuu danda'u kan dirree lafarratti ol dhaabbatu jechuudha. So they have steep side and high peak. Kana kallattii bitaa mirgaatiin jechuudha. Lafa baay'ee gadoo fiitu. Lafa baay'ee gadoo nama ariitu qaba jechuudha. Akkasumas gooroo fiixi isaa gubbatti immoo haala lafa ol dheeraa jechuudha. Ol dheeraa ta'e qaba jechuudha. Fiixa gubbaa isaatiin gamaa gamanatti immoo lafa gadoo nama ariitu ta'a gadi nama shorgoggaatu qabaachuu gaarreen kuni. That stands out from the surrounding land. Naannoo lafaatiin kan marfamee argamachaa buusaati jechuudha. And also around the mountain we may find smaller, less steep landforms called hills. Naannoo gaarreenitti lafa baay'ee xiqqoo taatee fi baay'ee xiqqoo taatee kan shororoo qabdu yookaan immoo kan gooroo gaduu akka malee qabdu kan dhooqa ajaa'ibaa qabdu agarra jechuudha. Baay'ee dhooqa ajaa'ibaa qabdu santu irraa uumachuu naannoo gartee itti marsaa yookaan immoo kallattii hundaanuu gaarreen jedhamte jechuudha. Summaarraa uumama yeroo roobni roobu gaarreen gubbaadhaa roobni yeroo gaduu deemu lafti dhiqamuu irraa kan ka'e lafti sun akkasitti shorgoggeessitee yookaan immoo lafa gartee gooroo taatee kan uumamtu ta'uu isii jechuudha. So mountains are usually formed when rock layers are pushed together from opposite sides. Yeroo baay'ee egaa mountains kun yookaan immoo gaarreen kun kan uumamu yeroo dhakaaleen leeyarsii yookaan immoo baqqaanni dhakaadhaa kallattii garaagaraatiin jechuudha. Opposite side yookaan immoo kallattii wal faallatirraa saayidii wal faallatirraa yeroo humnaan caccaba yookaan immoo wal dhiibanii wal darban uumamaa jechuudha. Thus the pressure exerted from the movement forces the lands in the middle to rise. Humni irratti dalga'u jechuudha. Humni irratti dalga'ee muuf godhu sun kan dhakaadhaa jechuudha. Lafti karaa middilitti yookaan karaa keessatti akka isiin rise yookaan akka isiin ol deemtu kataa isa jechuudha. So the low areas between mountain are called valleys. Lafti gattaa'oon naannawa gaarreenii jirtu vaalii jedhamti yookaan immoo riifti vaalii yookaan sulula gaddamaa jedhamti jechuudha. So mountains may also be formed by volcanic activity. Mountains gaarri kun karaa biraatiin kan inni uumamuu danda'u karaa volcanic activity yookaan immoo karaa dhohiinsa volkaanootiin uumamuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. When lava and other materials build up on the surface, but mountains are not the only landform that can be made by volcanoes. Yeroo laavaa fi meeshaalee garaagaraa maateriyaaliin garaagaraadhaa uumamee dirree lafarratti uumamu maawunteensiin karaa kanaan qofa uumamu osoo hin taane the only one landform that can be made by volcanoodhaan kan uumamu ta'uu isaati jechuudha. So the highest landform on the earth is
Mountain Everest. Gaarri baay'ee dheeraa lafa kana addunyaa gubbaa jiru gartee Mountain Everestidha jechuudha. Everestidha jechuun mountain baay'ee dheeraa ta'e jechuudha. Kan akka addunyaatti dheeraa ta'e Everestidha. So ardii ishee akkasitti argama jechuudha. It is a peak in the Himalayas mountain range. So it is located between Nepal and Tibet. Measures 8,849 dheerata jechuudha. Gaarri kuni above sea level sirrii galaanaa irraa meetira jila kana ol dheerata jechuudha. It is part of the Himalayas mountain range. Paartii gaara Himaalayaanii jechuudha. Gaarri Everestii kuni that runs across several countries in South and Southeast Asia such as India, Pakistan, Nepal, Bhutan, China and Afghanistan. Biyya sana qaxxaamuree deema jechuudha. Reenjonni Himalayas mountain range kuni kana keessatti argama jechuudha. Mountain Everest kunis. The mountain range extends 320 to 400 kilometers in the width and 1,500 kilometers in the length. So bal'inaa fi dheerinni isaa kana fakkaata jechuudha. Bal'inni isaa kiiloomeetira 320 kiiloomeetira yoo ta'u, bal'inni isaa jechuudha. Dheerinni isaa immoo kiiloomeetira 1,500 dheeratuu isaati jechuudha. The Himalayas were formed about 40 to 50 million years ago. Himaliyaan kun kan inni uume amata 40 yookaan amata miliyoona 40 haga 50 keessatti kan dhalate kan uume ta'uu isaati kan ga'e ta'uu isaati jechuudha. When the Indian tectonic plates collided with the Eurasian plates. So kana jechuudha. Yeroo Indiyaan isheen tectonic plating guddaa walitti collide taatee Eurasian plate yeroo isheen uumte jechuudha. So Indian tectonic plate and the European plate are continental crust. Continental crust jechuudha. So have the same density. Density waan kun fakkaataa qabaachuu isaaniitii jedhu kun jechuudha. So this is the landform of the world mountains. World mountains kana fakkaatu fakkii kananii asirratti mul'ata jechuudha. So landforms can be exist under oceans in the form of mountain range and basins. So kataan argamiinsa yookaan ijaaramiinsa uumamni ilmi dira lafaa kanatti jijjiiramoonni lafarratti argamu jechuudha. Mountain irraa haga basinsitti kan deebi'ee argamu jechuudha. So the Mariana Trench is the deepest landforms on the earth. Mariana Trench is the deepest landform on the earth. Baay'ee kan hedduu fakkaatu jechuudha. Dira bishaanii jechuudha. Is in the South Pacific Ocean. South Pacific Ocean keessatti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. So let us come to with the second option, which is plain. Lafa diriira laalame qaama. Another major types of landforms is a plain. Akkaataan uumamiisa yookaan immoo argamiisa dirra lafaa keessaa tokko ammas lafa dakee waan lafa diriiradha jechuudha. Plains are large areas of flat lowland with no hills or mountain in them. Lafa diriiraa jechuun
lafa baay'ee bal'aa dheeraa ta'ee fi lowlaandii ta'e yookaan immoo lafa gadoo gattaa'aa ta'e kan hiilsii yookaan immoo baqaqaa yookaan immoo sulula akka malatti uraa qabu hin qabne kan lafa gooroo hin qabne jechuudha. Gooroo bishaan irraa gadoo fiigu hin qabne jechuudha. Akkasumas kan maawuntiin yookaan immoo gaarra kan ofirraa hin qabne lafa diriiraa walitti diriiree argamu jechuudha. Plains jechuun. The Great Plains in the mid United States is good example of large plain. Plain yookaan lafti diriiraan naannoo Ameerikaatti argamu jechuudha. United States keessatti argamu kun fakkeenya large plain yookaan immoo lafa dheeraa lafa diriiraa jedhamee kan beekamu ta'uu isaa jechuudha. So plains are very important areas for crop cultivation. Akkuma beekamu lafti diriiraan kun biqiloota garaagaraa itti oomishuudhaaf biqiloota midhaan nyaataa keessattuu midhaan nyaataa garaagaraa itti oomishuudhaaf kan ooluu fi akkasumas animal husbandry jechuudha. Bineeldota itti horsiisuu jechuudha. Itti horsiisuudhaaf kan baay'ee nu fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Okay, the third plateaus. Tulluuwwan xixiqqoo jechuudha. So plateaus are large areas of raised land that are flat on top. So kan plateaun akkuma beekamu tulluuwwan jechuudha. Gubbaa isaaniitti lafa diriiraa qabu jechuudha. Gubbaa isaaniitti lafa diriiraa qabaachuu isaaniitti tulluuwwan kuni tulluuwwan tattaa'oo jechuudha. Tulluuwwan tattaa'oo taate kan akka gaaratti dheertuu hin ta'in kan gubbaan isiidhaa diriiraa jechuudha. Plateau jedhamti jechuudha. Tulluu xixiqqoo jechuudha. So plateaus may be formed by volcanic activity. So akkaataan uumama plateau kanaa tulluuwwan kana sosochii gartee volkaanotiin kan uumamuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Sometimes the pressure of the magma beneath is not strong enough to break through the crust and create a volcano bench. Yeroo takka dhiibbaan gartee volkaanoodhaan uumamu kun dira sun humna kan qabu ta'uu isaatii fi olutaalee sirriitti lafa diriirtuu gartee lafa gurguddoo dheertuu tolchuu kan dadhabu ta'uu isaati jechuudha. So instead yoo waan kana ta'eef maal tolchuu bakka sanii the land is pushed to upward and the plateaus may be stand all the by themselves in the otherwise flat land or may sometimes be close to the other plateaus. Plateaus uumaa jechuudha. Magmaa yeroo keessatti volkaanoon humna qabaatee humna gaaraan uumuu hin qabaanne gaarreen gurguddaa uumuu yeroo dadhabutti magmaan kun lafa keessaa ol waan inni uumu tulluu xixiqqoo takkanaa kan uumaa jechuudha. Tulluu xixiqqoo tan plateau garaagaraa yookaan immoo ta'u wal qabattee wajjin deemtu tulluu xixiqqoo akkasiitu uumamaa jechuudha. So this is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.